صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبني نهردف في خا نرقيفتو هندي خيسنو بغنا جانجراتني بولي سبورتي جرا شيخ خينيا شيخ محمد توفيق بيا مصر الرا علمي ساتين غرا بيا سا ديبي آجرو إسا سنسمتشو دف بكا خان أبچا جرا واني أسنو الآبي وان جبادا شيتيچا في ماتي ساتا وريغم خفلتي نما بيا بقاتا بيا فرنجي خجيلو درو خجيلا إيغالي ويا خيسا حالي خون حالي بيتي ديبيو دا اتلوفي شيتيچا وريغم سن كفلي في هذا من ساتي في ماتي وريغم سن كفلتي شيخ سوجين أسد ديبيد ورسني في ألفنا خنوف بكا خراجرة عقلي بكم سقوداني خبيت ديبي بكم سقودانو ديمو بكم سإتي بك أتمالي بكم سن بك توبيخ بكم سإلمي جلتي بك أتمالي علمي نبكت درانو دبين فالا علمي بيرا بكتي بيت ديبيت سمچو دف بك خناتي أرقم خلماني obboleeyyan keenya warra waan kanarratti ifaaje akka mata dureetti Anas Muhammad Jamaal Aliyyi sheekha khiyya Sheekh Ahmad Najjaash laangee jiru warra waan kanarratti wareegama ruuhii fi qabeenyaa fi yeroodhaa kafalee hamilee itti godhuudhaaf hunni bakka kana jirruuf warra kanaaf beekamtii kennuudhaaf hujiin isin hojjettan hujii bareedaa hujii faarfamaa hujii kabajamaadha jechuu beekamtii kennuudhaaf bakka kana argamne dubbiin nu yaame namaame guyyaan nama yaama dubbii nama ufii dalla warraan seenan jedhan dubbii nama ufii yaamina eega namni gowwaan dubbii nama ufii yaamina eega anamma nama yaamina eeguumin dallarraa waan hin seena dubbii nama ufii dalla warraan seenan jedhan yoo hulalleen cufaa taate jechu yoo hulaaluu cufamte dalla warraan seenta jedhan yoo abbaa siyaama yoo dubbii siyaama jedhan akkasi beek guyyaa jira yoo abbaa haajaa siyaama yoo ammoo dubbii siyaama guyyaan irraa guyyaa ilmiiti guyyaa sheekha siman munaasabaa kana wanni jechuu barbaadu cufti nama sheekotii biyya baqaa jirtu yaa buleeyso yoo rizqii barbaaddan moo raaziqa barbaaddan kana dubbiin jabaanii beek yoo raaziqa ta'e raaziqni biyya hunda jira rizqii rabbi sii qoodes biyya hunda jirti namni waa beeku ka biyya baqaa taa'u hundi gama biyya isaa deebi'ee qaawa tokko hawaasa isarraa cufuun Sheekh Muhammad Tawfiq fakkeenya godhatee warri bakka akkasitti hafe hundi gamana deebi'ee ummata fi akka fayyadu ulamaa'ota gurguddaan nama hoggaa jira warra waa dhaamuu danda'u maqaa ulamaa'ii biyya tanaatiin isinii dhaamna kolkolow sheekha baqatee bakka taa'u irraa kolkolow naasiin jee dhageeffadhu qajeellotti sheekumti baqataa'ee ganaa biyya biroo eeggatu sirrii mi beek kana ammallee ulfinni warra laangee dubartii laangee ulfinaa fi kabajaan ta dubartii laangee warra aanaa qarsaa qofaami keeysaa warra laangee dubartoota warra halkanii guyyaa manni sheekaatii fi bakki itti baramu itti jaaramu halkanii guyyaa bakka san dhaabbate ulfinni har'a nuti bakka kana dhaabbannuuf kabajaa fi ulfina warra laangeeyiif warra dhugaa jirtuuf dhaabbate diiniif dhaabbate yeroo hamtuu tana yeroo amma biyyi teenya keeysaa naannoon gadii sun waan nyaatulleen isii yaachisu qabeenyi isiin qabdu irrarra ishee waan nyaatullee hin qabne keessatti tuuta wareegama kafaltee bakka barnootaatii fi mana sheeytichaa jaartee halkanii guyyaa bakka san dhaabbatu ulfina warra kabajaan ta dubartii laangee kabajaan ta dhiira laangee biyyi laangee sun jiddumattuu dhiira horti biyyi sun ajaa'iba rabbi waan kanaan beeyne dhiira biyya sanii dhalata maaliifi suutaa haasoyin مسكينة هذا ذي كلام مسكين دبلي قريب دبي قلولا ربا سمل بيكو بيجسن ديرا يتدلت علماء يتدلت اللي بس إلى شيء جمالي في شيء أمن نجاشي في أناس قوت اللي توتتنا اللي ومسني كيسا جلكس لانجي بيا ودو يسين إنجران ديستي نبدران كام تدريبه نمني قولي في ديستي وليتي أرارسي ديندي چالانجي أكسي بيخ بابا خي سلا ديستي في دندارا ولو لبيخ harbi hamtu wajjin kaa ture warri tasgabbii buuse alawaadaa fi saaloona jidduu tasgabbii buuse laangee beek
كرمو كلامي لانجي يبوس يو بيخو باتني اللي الربردا تسقبي منا نمني بوسي نمني تايب الدين او واتنياتي لانجي يبيخ علماء ديرا تاريخ ديرا كبو بلولو لانجي كيسا بيخ ديران بيتون سينا قدا خناجرا واني واسديف اسلوفني ارى اني اكا خيتي واسدين قبا توكو شيتيچا في ماتيسا ور دين فلاتي ور ربي فلاتي امتا في فلاتي سغنتا سلا قبايف ديسه بيسد بيف خبجا اسا ملا خبجا اسا خنو شي محمد توفيق في ماتيسا جارتيسا ترجبدو هندبو بيتي سيودو جتي جارتي نما قبا نمتيسو اني بيتي هندبو نقل تودو جتي فيلم نغباتي بيخ اسين غزي وند ازدغتني بر فيلم خلا تكا والا مچلا تكا نفلتو تكا بيد ديبو فلتو ينان شيني اكلم منامن هاساون سينجدو ازي غلي مارا غدما انتلسن الفنا اسيملا بداسا شي جمال فرا يغتي ور اورميرا انتل دسول وان غور ديزادو بي كرو غرافي خبجا قبدي دين كبجي جار سفي خبجي هوا سفي خبجي الفن خور سنيتي درجة لمبرت الفني بك خنا ندابه وروان كنر إفاجة وريجما قبينيتي في يرود خفلي ماتي ديسي أتجلي أنا سماتي ديسي أتجلي خبجا كبنا مثل الفنا كبا بكمتين كنو فربادان عالم الدنيا خدعه وخنرت بكمتين أمين برو الرباني وركاغو بيجو نمتين كنينو الربان كنينا بكمتين كرو كرافي نمني قرصا فياكبو نمني قرصا شبون شوفين خبري فياكبو خبا بكمتي أنا سيخني ناس أبني بيخو قبا نمني إفاجة غلطمو قبا نمني لفه غلطهم فوق قبا شيخ جمال علي قبين يساتي في روحي ساباس بكمتي خنوف برباد شيخ كوني لانجي شيخ من نجاسر راخاسي وري لانجي هندي ألفنا في خبجا إساني ملا خناف الربا كان دفني وان جبادا خناف إن شاء الله تكشو ها سوما برين درا ديمي ملي علماء جرا مسكين والله يا وزيكلا سنيفو إن شاء الله علماء تافي برزانتي نا مجلسا نا نورميا جرا خراساقو جئتين دبي ساقي اندارو ديفهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جمال مفتو مكني لغا برزانتي ديفهم يا شيخ جمال سوري ام سوري ابشر ويا كما تشوت ويا نمني فولو غورتا eko kana balisa ziyad ese jir ziyad ese jira balisa kasifoti بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وبلين كينيا خان فودا بيجي غرغرا بيجي شيخ كينيا خشيا من جلكبه خمبراتي سدو جرا اني ترى بيجي اددا فودا ادداتي ورين داوتن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اكما بكمو علميني قدنا برنوني قدنا ربي سبحانه وتعالى ابا كينيا ادم غافا اومي وام مقاجا امهن دبرسيسه ملائكة أول برة يسيسه ملائكة غافتو ملائكة يا رب تنانوتين بينو جنان ما آدم أديسي فقاجئون آدم ني أديسي في چالما يا آدم بيكم سكباتشو إساتين چالما يا آدم ملسو داف أكا ملائكان تون آدم يسجود ربي أجاجيجو علمين تبامي علمي دان إرغمان أنبيون نهنتي علمان أمو دالتو أنبياتي أنبيوني والنسان دالشسان دينارا في درهما متي قرشي في ميتا متي علمي دالشسان علمي تناني علمي نما دچي تنرتي وان غاري في وان هما اتعدام بافتا علمي تناني حلالي في حرام اتعدام بافتا تناف علمي را دبنه فتون دندينيو چالمايا علميتي akkuma sheeni keenya jaan ilmi jala baqatan malee ilmiin hin baqattu ilmiin baqatuun hin barbaachisu ilmiin gaaddisa
ilmiin ifa guyyaa kana jecha kanaaf immoo jabaatuurraa rakkoon uumamuurraa ilmiidhaan baqatuunis sunnaa beek ilmiidhaan baqatuulleen numa jira jecha fakkeenya imaamul bukaarii rahimahullah ilmiidhaan baqate ilmiidhaan hidhamuulleen numa jira sunnaadha hoggaa jabaatte haalli akka baqatan nama godhummoo hin dawwamu hin turu hin waaru hoggaa haalli san jijjiirame ilmiidhaan biyya deebi'anii dhaloota ifii biyya ifii nasihaa yaadanii wallaala keessaa baasuun waajiba jecha waajiba namoota waajiba kana biyya deebisanii sunnaa tana biyya deebisanii ilmii tana gadhaabuudhaaf yaada burqisiisan marihatan obboleessa keenya Sheekh Jamaal Aliyyi irraa kaasee Anas Muhammad irraa kaasee Najjaash irraa kaasee rijaalan ulamaa dabalatee namoota hedduu injinar Abdurrahmaan Hussein dabalatee rijaala hedduu jira kana warra burqisiiftan galatoomaa jennaan jazaakumullahu jennaan duniyaa akhiraa gammadaa jennaan ilmii tana waraabbadhaa dhugaa jennaan ilmaanitti abbaa 100tti ilaa qiyaamatti isinii haa deemtu jennaan nuyis wanni asitti argamneef akka hooggansa mana marii dhimmoota islaamummaa naannoo oromiyaatti maqaa kiyyaa fi maqaa muftii keenyaa jechuudha maqaa doktor Haaji Kamaal Galatuu waliin dhufnee obboleessa keenya sheekha keenya Sheekh Muhammad Tawfiq kan iqnaa'ate jechuudha qawaa yaada isarra fidame kana qeebale baarakallahu fiika wa jazaakallahu khayran jennaan si jaallanna baga nuu deebite baga waan nuti jennellee nuu dhageeyse jennaan sirraa gammannaa jennaan amma qofaami amma umriin jirru si wajji jirra jennaan si cinaa dhaabbanna jennaan namni jireenya keessatti jireenya hawaasummaa qaba jireenya diinagdee qaba kana hundaa'uu si wajji qooddachuu keenyaaf qophii tahuu keenya isaas dhageessisuu barbaanna kanaaf insha Allah akka oromiyaatti akka baha kilaastara bahaa qofa osoo hin tahin akka oromiyaatti simaddii jirraa jennaan jechuudha kanaaf obboleeyyan keenya dargaggoonni keenya namni asitti argamtan abbootiin qabeenyaa namni asitti argamtan kan asin jirre kan fagoo jirtan wanni sheekha keenya kana barbaachisu hedduutu hafe jecha hedduu hafe waan san irratti ni bulfannaa qalbii keessatti akka assaayimantii yookaan hojii manaa godhattanii nuu fudhattan walittiin gabbaanaa isin bira kaayachuu barbaannaa sheekha keenyaan galatoomi jennaa haadha mana isaa haadha ilmii jennaan tun ilmii biyyan nuu deebifte ijoollee isaanii hangafatti waamaman hin beeynu haadha ilmii haa jennuuni Abu Haazim jazaakallah haadha ilmii jennaani jazaakillahu khayran jennaan abbaa fi haadha isiitillee namni eega achi deeme biyya san waa hedduu jira namni achii fawwa beekaa wallaalaan achumaa fawwa waan jiru hin beeynu garuu achirraa if qabdee abbaa mana isii aalima kanaa wajji tole jedhanii deebi'uu isaaniitiif galatoomi jennaani haadha abbaa isiillee warra isii wajji qeebale maatii gama isaa ta gama isiillee hundi isaanii jazaahumullahu annaa wa anil muslimiina khayran jennaan barakaatahaa jennaa asumaan muftiin abbaan keenya doktor Kamaal dhaamsa waan nuufi isaaniifillee biyyaafillee haala yerootiifillee barbaachisu guyyaan irraa guyyaa gammachuuti guyyaa seenaati guyyaa taarikaati dhaamsa kanuu dhaaman asumaan gama isaanii dabarsaa waan jalqabne nama bakkaan ga'u rabbi nu haa godhu warra marihateef hin xabahu rabbi nu haa godhu wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على خير البريات سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. dhaggeeffattoota keenya warra as jiruuf kan dhaggeeffatanillee ka alaallee ka as keessaallee assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh isiniin jenna. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. walgeettiin keenya kan har'aa munaasabaan as dhufne bakka boolee dhaabbataa jirraa keessummaa keenya guddoo warra gartee biyya ofii fayyadeechaaf bakka silaa jabduu gahan dhiisanii Sheekh Muhammad Tawfiq bakka silaa gartee hadaaraa qadiimaa bakka ulamaa al-Azhar guddoo biyya akkasii san dhiisanii biyya ammoo gara ibaa gara tokkoon ammoo mirgi isaaniif dhufee silaa gara ibaattuu boqannaa fudhachuuf deeman san dhiisanii biyya tiyya fayyada waan rabbinaa kenneen ilmi rabbinaa kenneen fayyada jedhanii yaada ofii as deebisanii dhufan kana isaan kun haqa godhatan simachuu haqa godhatan jechaadhaaf munaasabaa kanaan wal geennee as dhaabbachuutti irra jechuudha. dhugumatti haqa godhatan namni kana hunda dhiise biyya Masrii biyya anjaa gartee ilmii qabdu hunda dhiisanii ka baradhe kana biyya kiyya fayyadachaaf as deebi'an nulli as dhaabannee aduu tana keessa dhaabannee isaan eeguu haqa qaban jechuudha. ani waan guddaa dubbadhu hin qabu. hayyoonni kenna Sheekh Amiin Ibrootii fi Sheekh Jamaal Muusaa Ra'iisni Majlisa Oromiyaa Islaamiyyaa dubbii fixanii geeffatan hayyuu yoo dubbate tokkichinuuyyuu ka akka Sheekh Amiin Ibroo dhiisaati hayyummaan ibaatu yoo dubbatu dubbii nama jalaa fixa jedhan yoo nama duubaan dubbatu dubbii nama irratti balleessa jedhan wakkeeffa yoo nam lama tahee duubaan ka dubbatu taate wan isaan nama hambisan maaltu jira waan Sheekh Amiin Ibrootiif Sheekh Jamaal Arnuu dalagan ana ammoo manguddoo fuudhanii shabaaba garaachana dhaaban sanii wajjiinuu aduu feetamina qabdi fuula itti gargari dhaabadhu nan jedhan haa ta'u dubbiin yooma gammachiisaa rabbi bakkaan nu gahe waan gaariidha. waan na gammachiisu irraa silaa agartee tareen teenna nu warri ulamaa isaan masalaaf natti geeffatan na fakkaatanii Sheekaaf Jamaalii fi anatti geeffatanii silaan warri ulamaa atu dhufee arba kana akkatti sheekana qeebaluu qabna laakiin shabaabni keenya haa galatoonfatan ka akkatti dhaabatanii fadlii nama ilmii beekanii sheekuma beekanii nu dhaabatan galanni guddaan rabbi isaaniif haa deebu. bar biyya teenya tana duruu mallee nu galata isaanii geessuu hin dandeenyu yoo rabbummaan nurraa jazaa deebi'e malee diiniin biyya teenya tanatti wanni hafeen ummata keenya shaabii bal'aa kanaan nu hafe jechuudha. gizee nu darasaa gizee alatti deemnee qaraanu ka daftara nuu bitu ka nafaqaa nuu kennu ka qorsoo jabbachoo nuu kennu eenyu ka bakka ufiin as geenne way dawlaa wahii nutti yaaddi amba keenya kanatu nutti yaadee darajaa ilmiitiin nu gahee bar hin dagatamaa fadli isaa ummanni keenya akkanatti walirraa dhaalee haga amma dhaloota ammaa kana gahutti dhaloota ammaa kana argu ka fuuldura isaaniitti mataan isaanii gurraachi malee jirre kana gahutti taree walit kennanii odoo ummata ulamaa kabajan bakka tanaan nu gahan jechuudha. ammallee ulamaa qubsiifanna jedhanii kabaan kana ummata kana yaa rabbi nuutiis yaa rabbi fakkaataa isaanii bakka jirtu nuutiis yaa rabbi nuutiis ergaan jabduun kan duubaan gartee dubbaa guddaa isheetiin dheeressu Sheekh Amiin reefi dubbii jabduu dabarse ulamaan keenya ka ala jiran durbii keenya kun rakkoon argamnaan ulamaan jajjabni biyya keenya kanarraa nurraa godaananii ka ilmii guddaa qaban achumaan addafan akka Dr. Abdul Shakur faa akka Sheekh Muhammad Ali faa akka Dr. Abdul faa akka Sheekh Amiin Harroo faa warri kuni odoo ilmi aalama akkasitti fayyadan godaanni akiraa qabee isaan garii isaa achitti hafan akka Dr. Usmaan Abdallah faa Dr. Abdallah kulli waa hedduu baay'eedha maaltu asii baase karaa baabal maddab kanaan miila ufiitiin jawwee fi buutii keessaan deemanii bahriin safiinaa akkam yaabbatanii achitti bahuun ilmii barbaadaaf achitti hafan eega argatan illee gariin isaanii haalli biyyi keenya irjiru achitti nama bisa amma kana akka Sheekh Jaabir fa'allee ka ala jira kanallee Sheekh Muhammad Amiin Sheekh Muhammad Tawfiiqin man sanna sunnatan hasanan falahu ajruhu ajru man amila biha jame nu gala jenna risala rabbi Sheekh Muhammad Amiin dabarse kana ulamaani keenya biyyi ten galan malee ta irraa godaananii miti
warri durgodaantanii ala jirtan warra rakkoon ala galchite warri ilmii guddaa qabu amma